sadarkaa argitee mimmaanii of to'achuu dadhabe. Kan gahe kammoo anillee odoo isa argachuu baadhee har'aa keessa anatu qopheesse ufuma kiyyarraa laalee waa'ee keessanii miti. Ani biyyan jiru. Biyyan jirta? Biyyan jiru. Miskiin. Dhaamsa waraqaan naa dhufe. Abbaayeen dhalate. Dhalate kan jedhan. Waraqaa. Sujuudi shukriin salaatee ka'ee. Waa. Harama dhaqe. Isaaf maan kennine ka jedhu ufumaaf gaafadhe jechuudha. Maashaallah. Subaanuu gaafii qaxxaamura inni ilma keessa jedhameen jiru yookiin abbaaf ilma hangafti akkoo. Ani ijoollummaan birallee hin ta'inne an biyya biraa jira. Inni biyya jira. Ijoollee ofii qabu kun ijoolleen isaa hin bilbiltiif hin dhayti. Reeleeshiniin isaanii waliigalteen isaanii guddaadha. Inni hidhaa san biyya tanatti dubartiitu hidhaa keessaa nama baasa malee nama biraatii miti kan nama baasu. Abbama hidhee santu iyyuu hidhaa nama baasa. Yakki isaa maal ta'uu qaba akkamitti baaka jedhu achi keessa. Baay'ee keessa amma iccitii isaanii nu ulfaata jechuudha. Kanaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessan bakka jirtan nageenyiif rahman isin irraa jiraatu. Akkuma argitan ka akkuma bartan sagantaa madhaamaatiitii kun sagantaa babbareedoo isinii qabannee dhufna jennee kunoo hadha akkuma bartan asitti keessummaa qabannee jirra. Keessummaan keenyas baabaa abbaa keenya isin hunduu ni beektanii. Waajabduu qabadhee dhufee jira. Isin immoo jalqaba haga xumuraa daawwachuun dirqama keessanii. Kairraaf immoo like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Keessattuu viidiyoo kan irratti hedduun keessan irraa barattan jedhee abdii qaba. Kanaaf kaa keessummaan keenya baabaadha. Baabaa namni wallaalee daawwattoonni keenya namni wallaaltanii jirtu. Hedduun keessan ni beektanii ni jaallattanii yaada keessan hanga ammaa barreessaa turtaniif immoo hedduu galatoomaa isin jennaanus isin jaallannaa isin kabajnaa. Kana dura kaa kun wanti qopheessine wanti hafe takka hin jiru rahaa gochuudha taphachuudha mana keenya bohaartiidha. Keessummaan keenya baabaan kun as jiranii abbaan keenya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga waamicha keenya ka qeewwaltanii nagahaan nu dhuftanii isin jenna. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Dhufuu keessaniif galatoomaa jenna. Isinillee waamuu keessaniif galatoomaa. Yeroo qabu intarviidhaan kanaaf meeqa? Staadiyooma keessan kana arguuf warra kun silaa kafalanii seenanii. Atau garuu kawan ilmaan ta'e taataniif hin kafallu. Firiinsa inni jechuun waan feetan nu gaafadha. Galatooma eeyyama guutuun nu kennu keessaniif haa ta'u garuu nu kafallee si waamuu qabu. Nu kafallee si waamuu qabu isinii miti. Intarvii kana miti anatu qopheesse ufuma kiyyarraa laalee waa'ee keessanii miti daawwattoota keenya. Waan silaa yookaan nu haa gaafatamu jettanii isin yaaddan na fakkaataa wanti an gaafadhe kun. Namni muraasni akka gaafii kiyya naa gaafatte jettan abdiin qaba. Jaarsuma kiyya kanarraa qorachuu barbaade maal? Maal jettan adda? Baay'ee gaarii. Asumaanuu wanti ani Anu si hima wayidaa duraatu. Akkasii qaawudha wanti kaan daawwattoota kiyya iccitii isa har'a kan takka wanti haftu hin jirtu isinummaan hanga xumuraa daawwadha. Abdii hin beektanii abbaa manaa kan koo kanaaf baabaadha. Baabaan waan isaa xumuraa hanga jalqabaa ni beekanii. Adda jalaa gadi yaasanii iccitii isaa isinumti hanga xumuraa daawwadha. Galmee gubbatti baasee fi jira sanuu gaafii qomaan illee daddagadha jedhee. Kanaaf jalqaba kaa wanti ani isin gaafadhu gaafii tokkoffama irraa haa eegallu. Bishaan dhuguu dandeettanii yoo barbaadan sifriitti fayyadamuu dandeettanii. Gaafiin tokkoffaa maal jettii daawwattoota kiyyaa gaafii eegalaa jira. Sirriitti qophaa'aa dhaggeeffadhaa. Just ittiin akka gammada abdii qaba. Guyyaa abbaayee jedhanii ni isaan soo maqam isaa waamanii isinii waamaa isin hedduun keessan abdiin beektanii maqaan dhugaa isaa immoo abbaa buudhaa ka iskuulaa. Kanaaf maqaa baay'ee qabaa jechuun namni kun. Kanaaf gaafii tokkoffaa maal jettii daawwattoota kiyyaa guyyaa abbaayeen dhalatu maaltu isinitti dhagahame bira jirtanii akkamii gammachuudha xiqqoo isheen toluu didemoo yeroo garii agartanii yoo ijoollee argatan garaa nama shoshondaru jira waa baay'ee jira mee wanti sun akkam ture isin biratti gaafa inni silaa dhalatu. Maashaallah dubbii gaarii na gaafatte duraanuu nama itti himuu dhabe akkana garaa na qabdee taa'a.
mucama kana akkamitti waa'ee isaa kana himi ajaa'iba isaa kana nagaafachuu keetiif galatoomi waa'ee dhaloota isaa yoo himte guyyaa sanii ani biyyan jiru Biyyan jirta? biyyan jiru Miskiin eessa jira ammanni? ani Saawudii jira yeroo sana Ayyee. Saawudii Arabiyaa jira telefoonni illee jiru yoo sana Ayyee. dhaamsa waraqaan naa dhufe Abbaayeen dhalate. dhalatte kan jedhan Ayyee. waraqaan naa dhufe waraqaa san argee gara biraallee hin deemu sujuudi shukriin salaatee ka'ee Waa. harama dhaqe Maashaallah Dhugaa tabaarakallah. beeku, Asumarraa argaa kana maqaa. Osaatii miti Waaw. harama dhaqee achi jalatti illee ammas salaatee manatti dura salaatee bahee gara deemu kanallee wallaalee gammachuu tanaaf In wallaalee gammaddanii iyyuu dara. gammadee daangaa kutee Waaw. dhaqee maal kadhadhe yaa rabbi mucaa kana imaana naa kenniif dhugaadhaa beeki Naan beeka dhugaa. seenaa akka Yaa, namni maashaallah. odeessanii miti Maashaallah tabaarakallah. akkasuma ta'ee arge jechuudha haga galuu muddame duraan dafee galuu sagantaan qabu ture Hajjirraa gara biyyaa. hajjirraa gara biyyaa haga galuuf muddamee qalbiin kiyya gaafa galu arge ka Maashaallah tabaarakallah. yeroo argu obboleessi kiyya hin jira hangafni kiyya inni ijoolleen arganne ani amma biyya san dhaqee imaana horadhee jira akka gaaritti anaallee rabbi kenne ani isa dura daa'ima takka qaba zaaruu qaba isaaf maan kennine ka jedhu ufumaaf gaafadhe jechuudha Maashaallah. Ana Subaanuu rabbiin naa gaaffii kenne. qaxxaamura inni ilma keessaa lammaffaa hangafaa miti jechuudha. inni kan lammaffaati ijoollee kiyya keessaa inni lammaffaa obboleessa kiyyaaf yeroo kennu kana dhaamsa itti dhaamadhee mucaa kana sii kennaa jedhee obboleessi abbaa kiyyaa immoo hin ta'u ilma tokkocha hangafni mana kana ati qabdu isa waan ta'eef hin kennamuu naan jedhe jechuudha anaa rabbiin naa kenna gaaf duraallee rabbiin naa kenne anillee isaa kennu qabaa jedhe akkuma san kenneefi dhaamsi si dhaamadhu inni amma amriin rabbii itti dhufte bakka dhugaa jira dhaamsi sitti dhaamadhu mucaa kana barsiisu mucaan keeti barsiisu qofatti amaanaa si kennadha wajjin jedhee kenneef jechuudha. Maashaallah maashaallah hedduu waan namatti tolu hangaa fi hagana isin biratti fardiillee yookiin immoo waan hagana argitanii yaadannoo haganaa qabdillee jedhee yaadne gaafii kana immoo yoo dhiyeessu faamilii hunda keessa jaalallee akkanaan jiru abbaaf ilma gidduutti isin amma nama beekutu beeka malee namni hedduun abbaaf ilma odoon ta'an hiriyoota waan akkasii jedhan waan ta'eef sanumarra hundaa'ee gaafadhe malee anuu sarpiraayiz ta'ee gaafii fi deebiin iddoo sirriitti waliif haala ta'anii maashaallah galatooma gaafii lammaffaa maal jetti isinii fi abbaayyeen sababbiin walii galtee keessanii iccitiin akkana wal jaalachuu waliin taphachuu bakka waan feetan wajji gootanii waan feetan waliin marattanii jidduu keessanii wanti iccitii jedhameen jiru yookiin abbaaf ilma hangafti akkuma bada kabajni akkuma jiru ta'ee jidduu keessa wanti jiru takka hin jiru lolamuu yoo qabaate lolamu gorfamuu yoo qabaate bakka kanaaf sababbiin walii galtee keessanii yookiin jaalala keessanii iccitiin maaltu ni maali? Baay'ee bareeda kunillee iccitiin kiyyaaf kan isaa tokkoffaa Sirri dhageeffadha bakka tan. inni amanamaa ta'uu arguudha jalqaba duraa nama hin kijibne yookaan ilma kiyya ta'e odoo hin taane dhugaa jiru nama hin kijibne nama dhugaa qofarraa hundaa'u ijoollummaa isaatirraa jalqabee jechuudha ani ijoollummaan birallee hin teenne an biyya biraa jira inni biyya jira haadha kenneef harka jira abbaan isaa isa guddise obboleessi kiyya amrii ta'e isaan adduma guddatanii waan takka quban qabu biyya kana wal agarre jechuudha. Maashaallah Ameerikaa keessa wal agarre. Ameerikaa keessa wal agarre gaafa dhufu daa'ima xiqqishuu isaati amma yeroo kana yeroo biyya kana dhufutti namni tokko gorsa tokko naa kenne anaafis hin kennine namuma wajjin kaasaan dhagaye ijoollee teessan yoo isin siiresitti taatanii loltanii ofirraa jettan isin hin jaalattu homaallee isinii godhu Ameerikaa keessa wanni barbaachisu ijoollee ofii hiriyyaa godhachuudha. Yoo ijoollee ta'e hiriyyaa godhatte akka argitee jaalalti iddoo keessan uumamu godhaa
yoo isin immoo akkuma biyyaa sanis sireesitti taatanii kan loltaniin taate ijoolleen isin irraa fagaatti jedhanii fakkeenya lafa kaa'e kun. Fakkeenyaaf ebalu jedhanii ani gaafsan nama san hin beeku Dr. Xilaawun jedhaniini isaan waliin haasa'a. Nama biraa gorsa. Nama biraa gorsa waan namni biraa ta'e biyya kanatti. Tokko ijoolleen lolaa tokko ijoollee ofii qabee akka riyyaa godhata. Ijoolleen suni guddattee yuunivarsiitii seentee birrii 20,000 kafalaatiin yeroo san barsiisan. Ijoollee isaan ofii barsiisan santu kaloluun sun gaafa isaan dhaqanii si gaafanna jedhanii jalaa kaasuu didan yuunivarsiitii seennaan. Abbamayyuu dhaqanii. Abbama ofiitu yeroo isaan jalaa kaasuu dhaqan akkami ijoolleen tun diddi jedhanii aaranii kun immoo ofii qaba ijoollee riyyaa godhata tokko beeki. Tokko illolaan kalolu kanatu kaasuu dida mucatti isaattu kaasuu dida. Yeroo inni deemee bakka yuunivarsiitii dhaqee laan balbala itti dhaadhaan kaa ofii seensisanii beeki mana barnootaa. Naagalee qarshii kafalaa. Qarshii kafalaa. Doolaaraan qarshiin kun. Doolaaraan kafalama biyya kanatti bar. Waan biyya kana istirii biyya kanaa. Ifa haa ta'uu barbaade. Biyya Ameerikaa keessatti. Kanaaf yeroo inni dhaqu maaliif dhufteetiin hin balbaluma tanatu itti jettee intaltumti isaa jechuudha. Mucatuma abbaan. Lolaanii miniree dura. Balbaluma tana odoo nan hayyamanne maatu itti jetteeni jedhanii amma istirii himaa jiran isaan kanama biraa. Namtichi immoo ijoollee ofii qabu kun ijoolleen isaa hin bilbiltiif hin dhayti reeleeshiniin isaanii waliigalteen isaanii guddaadha. Namatti tola. Namatti tola. Warri kun immoo mucattiin irraa abbaa arguun barbaaddu. Amma kanarra maal baratee namni ijoollee yoo lolaniin firii yoo hin taane yoo ofii qabanii hiriyyaa godhachuu baatan akka rakkoon maatii hedduu uumamu. Gorsa isaan gaafsannaa kennan sun ani immoo haarawaa dhufe yoo san ana seefna keessatti ta'e. Hojiirra oolchitanii. Hojiirra oolchaa. Adda kunoo. Yeroo dhufu san inni xiqqishu garuu xiqqa jedheen tuffadhu waliin taphadhaa waliin haasaa waa hunda itti haasaa akkasumaan itti fufee ilaa sa'a ammaatitti ani citii xiyya isan dho'isu. Waan biraa dhiise akkaawuntii kiyyallee isa bana. Maashaallah. Garuu carraa qabeessaa maashaallah daawwattoota kiyya. Akkaawuntii kiyyaa isa banata. Ilmoo akkanaa rabbiin isin haa kennu. Ergaa mubaabaan jedhan sana namni qalbiin dhageeffate hojiirra oolchaa ka ilmaan qabullee ka ganaa horuu hedullee akka hojiirra oolchitan abdii qaba. Iccitiin waliigaltee isaanii akkuma agartan kanaa jechuudha. Galatoomaa naa deebisuu keessanii gaafiin sadaffaa maal jettii gaafii kiyya akka gammadaartan akka jaalattan abdii qaba. Akka isin immoo keessan immoo abdiin qaba. Abbaabbuu jechuun maal jechuudha? Eenyutu baaseef maqaa kanaa? Maqaan isaa Abbaabbuudha. Ani yeroo jalqaba isaan wal baradhu maqaa Abbaabbuu jedhamu jalqabaaf maqaa isaa dhagahee an ammallee maqaa guyyaa takkatti miidiyaa irra arge achi as dhagahee hin beeku. Hiikaan isaa maali? Maaliif Abbaabbuu jettanii eenyu baasee? Abbaabbuu kan jedheen anaa miti. Haadhatu iyyuu jaalalarraa abbaa haati abbaan amma obboleessi kiyya kan isa guddise jaalalarraa abbaa kiyya jedhanii isarraa ka'e. Ani Mahammad Amiini kabaaseef achi taa'anii akkuma galeen Mahammad Amiini jedhee. Mahammad Amiini jettanii. Kiyya san maaltu injifatere waan haati kana jaalattuuf Abbaabbuu jecha kana waan jaalattuuf abbaalleen sanii waan namni hunduu Abbaabbuutti itti walii galee jechuudha. Akkasi fudhatan malee akka abbaa ofii godhatanii isaanillee haala kanaan akkasitti harkaa fudhatan jechuudha. Hiikaan isaa hiika Abbaabbuun kun hiikaan isaa maali? Abbaa kiyya jechuun jaalala. Maashaallah tabarakallah hedduu namatti tola isinillee carraa dabarsitanii jaraa kennitanii. Anillee makennee maqaa Abbaabbuun Abbaabuu ta'ee asii bahee jechuudha. Anu abdii jedheeni Abbaabuu jedheeni. Atillee kan biraa itti baafattee atillee nurraa fudhachuu baate kun amma abdii irratti beekaa namni. Amma hordoftoonni keenya abdiin beekan takkee takkeedha yeroo siiris ta'an jechaa allaa jedhanii. Hedduu galatoomaa kee. Nyaataan rahaa godha mana rahaa itti godhani beeytan. Gaafii itti aantu maal jetti guyyaan haalaan Abbaabuun yookiin abdiin isin muufachiise guyyaa kan guyyaan silaa isin hin daganne beekaa mucaan kana jettanii guyyaan hiraartan. No, tasatso kabari. Tasuman kamu dugaran pilih. Guyyaa ma mufachiise qabu sadda. Guyyaa inni isin Guyyaa ma mufachiise qabu na gammachiisu malee. Subhanallah. Homaan jiru mee yaadachuuf yaala xiqqoo kana jedha. Homa takka. Guyyaa takka waan beeytu tokkotti waan si keessa gadhogate tokkotu sirraa. Maybe argitanii. Homa takka. Homaan jiru. Homa isa dhiisiatu. Nu gaafee. Homaan tosineef nama kana. Loi suufan. Udah wajar atau ini dah ini mah. Anu kabel kun kaba. Lengkap tu mah.
jiru. Dhugama abaabii. Qooma tokko. Ayyee maashaallah umrii isinaa dheeressu homaan qabu jedhanii ka'u micaan isaanii hagamma naayis hima amalli isaa dachima lafuma jechuun amala qabeessa amala gaariidha jechuudha. Carraa ajaa'ibaa qabdan kaa ilma akkanaa argachuuf. Maashaallah alhamdulillah. Shukrii rabbitti. Okay eega san hin dhabne eega san hin qabne taate. Eega gaafiin sun deebii dhabde. Machees tun deebii hin dhabdu. Guyyaan inni isin gammachiisee guyyaa kan. Guyyaa aga dhalate keessa guyyaan inni isin gammachiise isin hin dagane jiruu teessan keessaa. Baguma isa argadhe jettanii. Guyyaan na gammachiisu. Lakkoofsa guyyaa takka kan keessaa siima. Tan daganne inuu tan daganne bakka feetan geennaan baguma argadhe ilma kiyya mucaa kiyya abbaayyee kiyya baguma argadhe. Guyyaan na gammachiise yeroo si kadhatu. Yeroo si kadhatu san tokkoffaa intala arsii inni araba wajji barata adii wajji barata gurraacha wajji barata. Gurraacha kana laallan waan ati jette sii fudhatama arsii fudhata ati feete nyaan jennaan gammachuun kiyya kasan caalu hin jiru maaliif odoo intala arsii ta'uu baattee abbaa kiyya naan hin jettu waan maqama kiyyaayyuu beeytee na waamtu waan ta'eef guyyaan tokkoffaa gammade san guyyaan lammataa immoo gana ani gabbara isaa yaadaa jira odoma ani yaadate qarshii 5,000 Doolaara 5,000 gaadhee bakka amma ofirraa kennuu dandeenya naan jedhe jechuudha. Dubbii tanallee qabadha keessatti warroonni dhiiraa ofii abbaan silaa akka gabbara kennanii ilmatti fuudhan ilmi qopheeffate abbaa kiyya yaaddaina. Anuu kabar godheera waan silaa isin baasuu qabdanii jedhe jechuu. Guyyaan isaan hin daganne guyyaan jalqabaa immoo ajaja abbaa ofii dhageeffate antana qabaatana jaaladhee osoo hin taane isin naa jaalattan naa taate jedhee hayyee jedhe guyyaa isaan jiru irratti hin daganne isarraa gammadanii jechuudha. Hedduu namatti tola wallaahi maashaallah baguma gaafadhe amma gaafachuu dhugaatii hedduu gammadee gaafachuu kiyyaa. Waan hin jirre waan haasaaniif fakkeessuuf nama mi'eessuuf miti. Jechi anuu argitanii gaafii kana yoo qopheessu haganallee deebii akkana argadhaa yookiin akkana isinuu gammadanii jedhee yoo naan jenne garuu immoo gammadee yommuu gaafii qopheessuu kiyyaaf gaafii kiyya itti fufaa hin xumuramne itti aanee maal jedha ijoollummaa isaatiin nama akkamii ture abbaayyee. Ani ijoollummaa isaatiin hin beeku. Dhalachuu isaa qofa beeka malee ani bira hin teenne maal akka balleessu mana barnootaatti namni hundi kanaa hin ijoollee keessatti nama naayisii ka mana barnootaa keessatti hin dubbanne kana nan jeeqe jedhanii himan malee ani yoon bira taa'eetiin hin beeka ani bira hin teenne ana biyya kanatti arge isa Ameerikaa keessa jechuudha. Wallahi carraa ajaa'ibaati ijoollummaa oduu isa hin beekin amma immoo jaalatti teessaa gala ta'u. እንግዲህ ከጨረተ ijoollummaa isaan beekanii abbaan abbaayyee. Sorry abdii. Ijoollummaa mataa yeroo manu husaanu yeroo argitee akka carraa ta'ee maatiin ani bakka tokko hin jiru ofii waan hunda godha yeroo sanis asitti hojjumii. Responsibility hundaan fudhate jechuudha waan gochuu. Uffata miicaa nyaata nuu tolchaa deebi'ee immoo ammas iskuulaa fiigaa barnoota ofii akkasuma barataa ijoollee ollaa hundaa immoo raayitii kennaa. Egalee kanaaf inni waan isaa kana himamanii hin dhumatu argitanii jechumayyuu bakka bardaran waan ittiin ibsan dhabanii maashaallah waan biraa maal jennanii waliin isinaa tursiisu umrii waliin dheeradha. Amma kaa xumuramu gahee gaafii kiyya akka itti gammadanii irraa baratan abdii guddaa qaba. Gaafii itti maal jettee asumaan nyaachuu hin dandeettanii. Nyaata irraa godhu. Guyyaan isin talallee shakkii akka isin deebiinaan deebisne guyyaan isin osoo isa argachuu baadhe jettan. Hin jiru kunniin kaakkaadha yaa rabbi bakka isa argadhe qofa jira. Maashaallah baga rabbi isinii kenne. Ani akkas jechuu dhiisi dhiingadda gaafa dhufu yeroo makiinaa irraa bu'ee balbala ga'ee mana isaa inni bite. Ameerikaa keessa mana bitatu isaa yoo argu imimmaan tuna qabe ani ta'a imimmaanii tuna jala hafuun qabdu. Maashaallah. Maaliif biyya teennattu hagam akka bakka qabnu hin beekna. Garuu biyya Ameerikaa keessatti mucaan kalee dhalate sadarkaa dheerarra dabre sa'aan isaa tun sa'aa iskuula fixatu sila. Inni iskuulallee fixe hojiillee qabate fuudhallee fuudhe gaa'ela silaa namaaf barbaachisu godhate ijoolleellee horate
deebi'ee mana bitatti yoo inni dabru wanni kanarra nama gammachiisu silaa gammachuu ta'a gaafa sanii wanni si himeef ta duraaniiti malee ta dheengaddaa tana itti aanaa dabaltuu barbaadeetti waan na buufachiisuuf yookaan odoo argachuu baadhe jechuu dhiisi baga argadhee hagana baay'ate ammallee jechuudha. Baga argadheen dinqisiifannaan abbaan isaa qaban dhumataan jirtu akkanuma itti hafuuf inni akka dhageenye garuu. Jala kaa viidiyoo kana yoo in argaa akkuma beekne booddee ilaaluun isaa nafu. Haayoo miti maaliif amma inni jedhee inni arge surprise ta'a abbaan kiyyaa gana hin gaada ana gana gaa jedhee gana. Abbaa kiyya bira gatii gana qaba. Atillee immoo kana yaadattee waan akkana yaadattee gaafii akkana kana dhiyeessuu keetiif galatoomi rabbi si haa galatoonfatu. Xumurree yoo xumure booddee xumuruu gahee jedhee gaafii matakka lama hafa. Jireenya isaa kana boodaatiif jireenya isaa kana booda dhufu maal akka ta'u eessatti arguu barbaaddan maal dhaamtaniif maal jechuun barbaaddan jireenyi isaa akka inni hin daganne jechuudha. Jireenyi isaa ka kana booda ka ofii ka abbaa qofa odoo hin taane ka faamiliyas ka baabaa kanaa odoo hin taane ka sabaa akka ta'u wannan isaa dhaamu gara fuulduraa jechuudha. Maaliif ammas yaada gaarii waan qabuuf inni ka sabaati malee kan nama tokkooti miti yookaan ka Abdul Qaadir qofaa miti. Maatiin isaa hunduu abdataa gosa keessatti illee namni marti abdataa abdii san akka tanqan jabeessi itti fufii waan dandeettu jijjiirama yeroorraa yerootti fidde saba keetiif illee hawaasa keetiif hawaasa islaamaa rabbiin biratti masgiida hojjechiisu rabbiin biratti waan irraa waa argatu akka dalagatu hawwiin kiyya kana jechuudha. Wannan isaadhaan wanni inni dalage hundu waan dhugaati haga amma kanarraa akka odoon jijjiiramin itti fufee waan rabbiin biratti illee hojii ofii san mindaa argatu akka dalagatudha hawwi kooti. Maashaallah abdiin kan viidiyoo kana yeroo nu gallakkisne akka laaltee hojii irra hojjetu umrii kee guutuu miseeji baabaan sii dhaaman waan ati laayifii kee kana booda dabarsitu keessatti hojjechuu qabdudha. Ani dhagaheera isaanii ragaa bahuu hin danda'ama jechuudha gaafa ragaaf namaan amma nama baay'ee isinii ba'a haguma gallakkifamuu fi xumura irratti gaafiin tiyya isinii fi abbaayyeen yookiin abbaabbuun osoo waliin jirtan mudannoon isin mudate inumaa hin dagan maali? Mudannoon nu mudate haala faamiliin xiqqashu wal dhabuut irratti ani hidhame inni hidhaa san biyya tanatti dubartiitu hidhaa keessaa nama baasa malee nama biraatii miti kan nama baasu abbama hidhee santu iyyuu hidhaa nama baasa inni garuu sanirraa faalla haala baraneeti barnoota ofiit irratti ijoollee yoo san barnoota ofiit irratti hundaa'ee kompeetararraa waan jiru silaa googilii irraa baafatee namni tokko hidhame yakki isaa maal ta'uu qaba akkamitti baaqaa jedhe achi keessaa nu baase mudannoon nu lamaan iddoo mudate isa qofaadha jechuudha. Kan isin hin dagan. Kan dagan yeroo hunda maaliif yeroon sun ulfaataadha baay'ee keessa amma iccitii isaan himnu ulfaata jechuudha. Kanaaf mudannoon nu lamaan inni rifate akka malee ta'e sadarkaa argitee mimmaanii uf to'achuu dadhabe kan gahe kammoo anillee odoo isa argachuu baadhee har'a hidhaa keessa hafe jedhe isa achirratti inni hojjete san mudannoon nu godhanne hedduu keenya lamaanii isa jechuudha. Maashaallah. Waan inni irraanfanne jechuudha. Anatu irraanfachuu waan hin dandeenye mudannoodha jedhee yaada jechuudha hedduu keenya lamaan jiru. Saffurmaata itti godhee anis rabbi bilisa na godhee innillee akka waan inni bilisa baaseeti jechuudha. Rabbiin sababa godhee wanni sun akka yakka tokko akka hin qabne ragaanaa ta'e jechuudha wanni inni hojjetee akkaataan inni itti qorate sun jechuudha. Maashaallah tabaarakallah. Dhageettanii jirtanii iccitii abbaa ilma gidduutti jiru ka hedduu keessan gaafis ni ta'aa ture. Jarummaan kun akkami akkanatti waliin viidiyoolee hedduu hagammaa dabarsaa turre keessatti baruulee hedduu argaa turre. Maashaallah tabaarakallah waamicha kiyyan dhageettanii kabajjanii istiidiyoo kennatti istiidiyoo wal habaruutiin argamtanii gaafii kan koo hunda isaa tokko hanga xumuraanaa deebisuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Baabaa keenya ammallee umrii nuun dheeradhaa rabbiin
akkamatti kaa waliin nu haa tursiisu. Daawwattoota kiyya qophii kennaa fi gaafiif deebii anaaf baabaan waa'ee abdii irratti hundaa'ee hangaafadhee kana fakkaataa akka jaalattan immoo abdii guddaa isin irraa qaba. Kanaaf kaa daawwattoota kiyya yaadni keessan akkasuma immoo maatii keenya ta'uun subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Ka irraa hafe kaa waan kamiinuu waan barbaadan barreessuu ni dandeettu. Hanga ammaa waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Akkas kana fakkaataa sagantaa keenya nagahaan nuuf jiraadhaa. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waalaikumsalam Bye. warahmatullahi